Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda keenyaa warahmatullahi wabarakatuh. Kabajni fi jaalalli keenya egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aas keessumaa gaa qaban jaaneera keessumaan keenya Muhammad egaa abuleeti keenya jiraataan magaalaa Qaalitii haala biyya keenya keessatti yeroo ammaa deemaa jiru kana ijaarsifnee egaa gola jirru keessaa hunda hayyoota keenya kan isaan keenya taasisnee yoo burbuusan kan hayyoonni keenya jedhu inshallah yoo rabbiin raatee fayyadamnee waan jiru akkamiidhaa fi meedhaa akkam wajja waan jedhu waan jedhu irratti inshallah namatu furmaata harkaa qaba namni tokko yeroo rakkoo uume namatu furmaata harkaa qaba furmaanni maal akka jedhu inshallah ija keessatti maal laalaa jira kana waan kaleessaa fi biyya har'aallee kana ufa qaba jennee abdii qabna inshallah egaa haga ma egaa buleetanya Muhammad Hassan baga nagaa lubta jaara keenya ayyee baga nagaa ennaa eddan isinillee galatooma ayyee ulfaaddu baganan nu argamu keessatti yeroo ammaa kana keenya keessatti waan deemaa jiru kana taajjabaa jirtaa nu haareen ta'in malee uleen tuni beektaa yeroo nama rukutan miidhagsanii yeroo nama dhukkubdu yeroo nama dhukkubne qabdi osuma ta'anii yeroo haydi malee si dhukkubdu qabdi uleen tuni yeroo tokko yeroo uleen nutti hammeessan waa akkasuun numa nafne egaa guyyaa kaleessaa fi har'a egaa mootummaan naannoo Amaaraa biyyattii kan dhufee yoo waan kanarratti haasofneera natti fakkaata. Mootummaan naannoo Amaaraa egaa godina keenya kana dhufee aga gaditti keessee godina sanillee godina saba kamiseetti gadi keessee deeme sanii ijoolleen keenya rafaa bulaan jirtu wanti amma keessatti deemaa jiru yeroo keenyarra raawwatamaa jiru waan mootummaa darbisan namatti dhiyaata mootummaan darbideetu dargaggeessa qabanii waraana yoo namni baqatee bosona keenyaa wanti sanii wal addiin jiru yoo obboleessi wanjala hojjetee obboleessa manaa dhabanillee obboleessa xiqqaa qabanii deemaa jiranii mee wanti kun kaayyoon isaa maali jettee yaadda Muhammad mee wanti kun karoorri isaa maali maal akkam godhuuf deemanii waan kanarratti uummata keenyaaf ibsuutiin kenna. Hayyee sagalilleen hedduu laafana biratti waan ta'een beeku haa ta'u galatoomi. Kun egaa akka mul'atutti walumaa galatti biyya Itoophiyaa keessatti wanni deemu jiru yoo bal'inaan laaltee abdii kutannaa wahii nama galaafatu nama mutaa balleessu biyyattii qullaa hambisu. Hayyee Muhammad itti fufi haalan turkiiti itti fufi hayyee. Hayyee Muhammad itti fufi. Hayyee asirratti gaama wanni jiru abdii kutannaadha malee waan biraan fakkaatu nama mul'ataa ta'e ammoo sabboonummaa qabu biyyaaf yaadu gartuu biyya bushutti jiru sana waan ishiin hojjettu argu irratti fagoo yaaduu danda'u nama akkanaa dhabamsiisuu hidhatti guuruu akkuma waliigalatti sabbootota balleessudha abdiin ishiin hojjetamu jiru malee wanni biraa waan jiru mihi. Ndagama? Hayyee inni dhagama sirrii dhagama kana abdii kutachiisaa yeroo jettu kanatti abdii kutachiisaa yeroo jettu kanatti beektee haalli amma itti deemaa jiru kun gariin akka jechaa jiru filannoo fuula duraa deemaa jiru kana warroota mataa ta'anii sossootan fakkeenya namni dammaqaan tokko yoo maatii isaa keessa jiraate maatii isaa san gara ofii fedhe jallisee kan ofii barbaadu san filachiisuu waan danda'uuf waan kanarratti dhabamsiisuudhaaf jecha kana dadhabsiisuudhaaf kana fayyadamanii kan jedhu gariin immoo yoo callifnee ilaalle dammaqinni kuni dagaagee waan nu balleessu tokko waan jedhu tokkotu jira. Kuni hoo mee bifa kamitti ilaalamuu qabaa abdii kutannaa qofa osoo hin taane hiccitiin inni duubaa qabu baay'inaan amma akkamitti ilaalama? Walumaa galatti jarri waan danda'amu hundaan waan uummata keenya gadi qabu waan aangoo isaanii jireenya isaanii ittiin dheereffatan waan uummataatiimi wanni isaan hojjetan jechuun waan garaa isaanii guddaa isaanii irraa qabee waan jireenya isaanii ittiin oolanii bulan
kan barbaadanii malee waan ummata karaa filannootiin yoo ta'es filannichi waa ilmaa hin jiru garuu immoo ummata afaan faajjessanii sossobanii keessa nama waa beeku nama waa ummata waa agarsiisu waa barsiisu nama jara kanarratti dammaqaa ta'e hunda dhabamsiisanii waliin dadhahanii yoo dandahan akka durii sanitti hahataniiti soo akkuma fedhan godhuudha. Lammaffaa immoo sabboonummaa Oromoo akkanatti daraaree firaahee bakka gahuuf deemu kana amma dandahan dhabamsiisanii kaayyoo isaanii waan irratti guddatan waan bara 25 bara 30 irratti hojjetan waan gooftan isaanii isaan jaare kaayyoo isaanii galmaan gachuudha malee waa ummata yaaduudha mihi namni tokko dhalatee guddatee hin jaaramaa waggaa jaaramee waan jaaramsaniif hojjeta jarri amma jiru kuni walumaa galattuu namni isaan ofitti qabanis nama dandahee fagoo hin yaadne ummataaf hamma garaa qofa ofii garaa guuttannaan isaaf gahe nama waan boru maaltu deema saba kiyyaaf hin jenne waan isaan ofitti dhidheessanii kana jaarratanii keessatti ta'anii jiruu isaanii ofatuuf malee ummaticha immoo hawaasa bal'aa nama hidhaanii sossodaachisanii akka inni isaan irratti dammaqee jibba isaanii tana haalaan bakkaan hin geenye nama mul'ataa hidhanii ajjeesanii akka sanitti jireenya isaanii ofatuudha kan barbaadu malee waan ummataaf yaadame hin jaanne. Ayyee galatoome dhugaa baanta wanti deemaa jiru kun akka ati baantu nama abbootiin isaanii duraan dabareedhaan ummata keenya gabroomsaa ture warra akkasii san ofitti qabanii warra gara jabeenyaan beekamu ofitti qabanii warra nama haraaraa wayiitiif yookaan waan hin taaneef jecha lubbuu namaa kan irraan kaayyanne warra ummata biratti garaa jabaatan jedhamanii beekama sana ofitti maxxansuudhaan waan akkasii hojjechaa jiranii. Egaa wanti akka dibaantu wanni amma deemaa jiru kun sabboontoota dhabamsiisuu fi nama tasgabbii dhoowwanii luka takkaan dhaabuudha wanti deemaa jiru kanuma. Egaa tibbana guyyaa kaleessaadhaan miseensota adda bilisummaa Oromoo kan godina Kamisee bulchanii godina waajjira adda bilisummaa Oromoo godina Walloo Kamiseedha warra hoogganan barreessaas ta'e namoota hedduu qabanii jiranii jedhan. Egaa wanti kun silaa seeraan achitti hundeeffamee haa ta'u jedhamee gaafa duraasa waan achitti walii qabamanii saniif achitti waan duraa walii galteessanii wanti sun seeraan achitti hundaa'ee seeraan hojjetaa jira ijoollee sun inumayyuu akka godina kaaniidha ijoollee sun haalli mijaahee akka ofiif feetelleen waan hunda furgaaftee hojjechaa jirtu haalli mijoofneef hedduu danqaraa keessa waan jiran ta'eef tarii ummatichi dammaqina qabaachuu dhabuu wanta nuuf hin galle haa ta'u malee ijoollee sun amma yoo laalte akkuma kaanii maqama jechuu yaani jiddu galeessumatti jiraachaa turanii kun hafaaf godhanii dhabamsiisanii jiranii. Egaa kuni kana malees namoota hedduu sossobanii akka isaan biyyaa yaa'an gochuu amma namooti hedduun yoo baqannee biyyaa yaane malee fala hin qabnu jedhan. Mee warroota biyyaa yaa'an sanillee maal jettaanii yeroorroon kunoo falan argata laata mee waan kana akkamitti ilaaltaati? Hayyee galatoomiin waa'ee miseensaa ammoo nama dammaqaa ta'e hidhuun oolumarraatti jira fakkeenyaaf aangoo warra Finfinnee jirurra yoo fuune hooggantoota qondaaltota ABO hidhuu warra kaafaa ollee akkasuma hidhuu laal jaallan jajjaboo warra biyya teessisan dhufillee akka amaanfilee akka eenyu kan hunda hidha guuranii azabutti jiranii jarri kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf kan hojjetaa haa ta'u immoo biyyaa baqatuun isaan dheessuun falaami wanni feetoo dhufti nama dheessuun fallin jiru namni si jalaan hafu namni qabeenya keetiif si reebu si jalaan hafu nama haqa isaatiif si ariitu si jalaa hafa malee nu hidheessime dheeffame bahritti yaa'ame xayyaaraan baqatame fallin jiru falli Oromoon qabu ofirraa faccisu ofirraa lolu falmatu wal dammaqsu tokko kana amma immoo kan jirtu falli takka kan jirtu ummanni Oromoo hundinuu argeera. Inni tanaan dura wacamee biyya Awurooppaa keessatti waan adda addaa jaarratee garee adda addaa jaarratee uummata keenyallee dhadhamaasee irratti kunillee ragab je'ee falli jirtu ummanni Oromoodhaa
waraana bilisummaa Oromootti makamee ofirraa lolee inni naannoo keenya jirus falmatee ofirraa dhowwee diina biyyuma kee taa'ee amanee waan harkatti kennuuf hin qabu. Waan si ajaa'ibu jarri bari hinaaffan isaanii fi ammoo jibbi isaanii warruma Facebook irratti illee footoo of dhidhiisullee hinaafa gandi. Hamma kana sharri isaanii bal'ataa. Kana hoo akkuma isaan akkanatti ilma namaa jibbanii nama lubbuu qabu nama jireenya ummataa hawwu jibban kana jara ofirraa faccisuun dirqama Oromooti. Manni Oromoo walumaa galatti lafaa ka'ee maqaa Itoophiyaa kan ofirraa hoon buusin wohuun dhiifnune. Itoophiyaan waan takka nuun gootu. Itoophiyaa jalatti Oromoo waan wahuun argatus mirgaa sin argatu. Oromoon kaayyoo ganamaa qabatee lafaa kun inuu nama ija nama ummataaf hojjatu hunda fixanii gandi gartee wallaalaa walitti hambisuuf deemanii jechuu. Kanaafuu Oromoon maal inni dhume inni biyya alaa jiru qabeenya isaatiin dhaabbatee yoo lafaa ka'ee waraana kana deeggaree waraana bilisummaa Oromoo deeggaree bakka isaan jiran wanni isaanii diriirsee irratti hin hojjetin Oromoon bara baraan boo jalaan bahu. Kan Oromoon beekuu qaba. Falli takkittiin jirtu tana. Inni miidiyaarraa waa dubbatus waan nu godhuun qabu. Inni immoo san jennus waa Oromoo waan godhuun jiru. Oromoo lafaa ka'ee falmatee diina ofii kuffisee kufee inni hafe itti darbee inni biyya alaa qabeenyaan bira dhaabbatee wanni dhamaanu jiru kana malee haalli hin qabnu. Akkuma naannoo keenyatti fakkeenya Affarii Amaara ofirraa uummanni faccisee jiraatu jiraami. Biyya ofii gubbatti bara ofirraa diina lolee jiraatu jira. Inni qabu lafaa ka'ee falmatu qofaa buleessa. Walumaa galatti jaala kiyya wanni wal sossobnu hin jiru, wanni Oromoo wal guggoomsu hin jiru. Oromoon lafaa ka'uu qaba. Inni biyya alaa qabeenya isaa buusuu qaba. Karaa kallattii waraana gargaaruu qaba. Halliin takkitti nan ofii kiyya arguu jiru. Uummanni Oromoo roorroo jalaan bahaa hoje. Haati Oromoo boohurraa haa ooltu hoje. Oromoon falli inni qabu lafaa ka'ee waraana isaa bira dhaabbatee qabsoo ganamaa galmaan gahee hafuura baafatu qofa Oromoof kan jiruun jedhan gama kiyyaan baqannaa waan takka waan nu godhuun qabu. Hayyee galatoomi Mahamad dubbii ijoo kaaftee namni xilaa rooba namarraa dhorkuu fi xilaa aduu namarraa dhorkuu qabatee deemaa gaaddisii Itoophiyaa jedhamtu sun nuuf hin taane harralli kaleessa nuuf hin taane harrallee nuuf hin taatu xilaa aduu namarraan dhowarre rooba namarraan dhowarre balaa aduu fi roobarraan dhufu namarraan dhowarre namni gabayaatti saantibiitti baatee hin bitu dhugaa baanta dubbiin sirriidha. Haa ta'u garuu ilmi namaa akkati baantu kaayyoo keenya ganamaa irratti hiriiree itti fufuu qabaa. Yoo immoo kana hin taane immoo olola garaagaraa walirratti oofuu dhabanii akkuma nama kaanii callisanii taa'uudha. Wanti har'a hedduu takka biyya dhiphisaa jiru olola waan jettee garaagaraa waan adda addaa kanatu hedduu takka namni tokko afaan keetiitti keessaa dhalatee dhugaa waa jedhu wanni amma hammaatu hin jiru rakkisaa waan ta'eef. Egaa akkati baantu namni keenya ichuu qabaa kaayyoo ganamaa isaa irratti. Haa ta'u garuu uummanni keenya yeroo ammaa kana waan kaaba Oromiyaa keessaa dhaabni waan nu godhan qabu akka godina kaanii keessatti riphee lolaa nu ijaaranii nurraa dhorkaa hin jiranii maal waan jedhu tokkotti sooshaal miidiyaa kanarra naannawa. Mee waan kanaa hojii maalii qabdaaf gorsa maalii qabdaaf mee? Yeroo hedduu deddeebiti wanni tuni kanumaaf as gaaffe. Hayyee kan akkana jiru kun si waraana adda bilisummaa Oromoo waraanni Oromiyaa bilisoomsina jedhu kun bari Oromiyaa ci'aantu Oromiyaa isaantu hin jiru. Namni keessaa lolu jiru silmaan Oromoo hunda warra afaan waan Oromoo jiru hunda keessa jira. Tole. Lammaffaa immoo Oromoon tuni waraana asitti nu ijaarre waraanni akkamitti bakka achi ijaara akkamitti silaa ganda keenyatti waraanni haa ijaaramu jee namni numa yaada fakkeenyaaf dhangalaasan jedhutti nuyi uummanni keenya akka waraanatti ofirraa ittisutti jiraahu haa ta'u kun inni waraana ofuuf waraana uummanni keenya hamma tokko garuu immoo hundeedhaan ofirraa balaa dhidhimsuuf du'a ofirraa dhabaamsiisuuf halliin Itoophiyummaa jalaa bahuudha. Oromoon hiree ofii murteeffatudha. Kan ammoo waraanni akkatti dandeetti lola.
si namni ani waa tokko na dhibba namni ammas yaa'ee waraanni jaaramne waan kun godhamne jennu si ofii isaatii maal godhu jiru ofiin gaafatu mee gumaacha kam gumaacha dirqama kam bahe bare dhugaa nama waraana biyya keessa deemu taa'usan nama rooba keessa taa'u jiru nama gartee bineensa wajjin bofa ofirraa eegee bulu jiru dhiiroo innoo takkallee sammuu namaa hiyyaatu akkamitti komataa namni kun waraanni aba'oo hin lolle waraanni kun akkanan goone lakki kun dhiiroo xinnoo takkan ofii kiyyan nan qaanfadha nama kana kan mindaan qabu saba ofiitiif jecha muka kee akkana jooru jiru har'a yoo buusii waraanaa gaafate birrii 100 akkasitti kenne birrii 50 kennutti kan jiru nama hidhachiisaa kun mataan ofiitiif waraana osoo hin taane nama dhuunfaa keessatti qawwee takkaan bitadhoo itti meeqa baafte 100 gadi wanni si ga'u jira ilmi namaa akkamitti hassabeeti waraanni lolu achi maaja kuni bu'aan hin qabu sossobbiin akkanaatti safeera bilisummaa hiyyaan ummanni keenya hedduun namaa akitti fedhu jiru bilisummaan dhuftee hulaatti sheentee siree isarratti haala galfachiisuudha kan barbaadu qabeenyi barbaadaa'u jalaan barbaadu itti hiyyoomuun barbaadu akkuma kanatti bilisummaa barbaadu hin ta'u kun seenaa Eertiraa fudhanne seenaa Tigraay yoo fudhanne achi deebitee namni waa tokko laale Tigraay ishiin mana bunaa keessa teessu ishiin qaama ofii gurgurtu hundi waraanaaf gumaachiteeti saba biyya ofiitiif gumaachiteeti lafaa ka'ee dirqama ofirra kaa'een biyya namaa kana keessa jiru ji'arra hamma dalagaturraa oo 500 dalagate hammam waraana walakkaa kuteeti ummanni gabrummaa keessaa bahe warri ammas taa'ee waraanni achitti hin jaaramne wahuun goone jiru kun haasa akkanaa kana lafa kaa'aadha waraanni Oromoo kan Oromooti daangaa san hin qabu bira dhaabbadhaadha hojjadhaadha san booda waan tokko komatuun hin fakkaatu waan tokko dubaatti hiittee laalle fageenyuma yoon si komadhe maal jama kun hinaaffaamoo wallaalummaamo kijibamu maal jennee lakkoon waan akkana kanaafuu ummanni keenya walumaa galatti gabrummaa jalaa ba'uudhaaf akkuma jenne sanii hojiin takkitti nu haftee jirtu inni kun hundinuu fashalee dhume hojiin takkitti waraana adda bilisummaa Oromoo siqanii waan sirra jiru waan narra jiru gumaachee osoo namni itti sin kadhanne ofii keetiitti dhuftee qabsoo namni si kadhatee sin naqu qabsoo mindaan qabdu si kasaarti malee waan si gootu hin qabdu bilisummaan mi'aa malee itti sittee ofii keeti maaltu narraa eegama jettee waa tokko gumaachitee waa tokko qabsoo kee buuftee san booda waan qabsoo dubbatu warri asirra yaanee waan arganne haasonnu odoo of gabaabsine osoo rabbuma sodaanne nama muka kee taa'ee rooba kee taa'ee bishaan dhugusan agartanii kana dhugee namaaf jecha biyyaaf jecha dhaabbatu odoo arraba kanaan tuquu dhabneedhan jedhan. Hayyee galatoomii Muhammad dubbii gaarii ijoo kaaftee ammallee nitti deebina. Haasawuma kana wal qabatee waa'ee meeshaa boostii gochuutu jira. Baay'inaan namni tokko meeshaa tokko fuudhee hattaallee yoo meeshaa ofii bitate mallaqa itti baasee akkuma itti baantu gatii qaaliidhaan bitata namni har'a meeshaa san fuudhee feesbuukii sooshaal miidiyaa gubbaatti ol darba. Meeshaa garaagaraa hiccitii sila namni dhoksu hunda akkuma sila ummanni keenya waraanaa ummanni keenya fufuu diina ofirraa dhorka jedhe hiccitii sila namni dhokfatu malu dhufa meeshaa biyyattii san keessa jirtu cufa akka waan lafatti hin hambisneeti. Wanni kana hunda sooshaal miidiyaa gubbaatti gala wanni kunoo hangam faayidaa nuu qabaa yookaan hangam kasaaraa yookaan miidhaa nurraa hangaame waan kana akkamitti tilmaamtati. Kana akka inni itti tilmaamu hoggaan akkana irra ciisee ilaalu fakkeenyaaf Amaarri hidhatutti jira. Amaarri hidhatutti jira Tigreen hidhattee jirti. Meeshaa Tigree guyyaa tokko Facebook irratti agarree hin agarreen ofii. Isa Amaaraa hoo yeroo duraa takka malee waa mul'ise malee Amaaraa waa qawwee bitanne jee 2-3 hin joollemti namni beeku. Ilaa fakkeenyaaf anumtee choggaa waa argaddu wanni jiru jira hin jiru calleesmaan ishii fudhate of duuba kaayee of qopheessee kan taa'u jechuudha. Kuni mishaarutti fakkaate malee kun gaarii miti. Namni aarees ammoo namni dhugaadhaan biyyattiidhaaf lafaa ka'ee gabrummaan garaa dhukkubsee je'eesi sadarkaa kana kee achi darba sadarkaa mul'atu bobboon kana kee achi darbu malee namni wanniin jiru namarraan dhagahee qissaa tokkotu jira. Orma nama lamaa fi afaan nama lamatuun gaaddilummaa yaa'ee jaan durii. Isa Afariinis orma gaaddilee deemte. Ormis gaaddilee ishii deeme jecha walitti dhufan.
malkaa bu'anii walitti dhufaniiti affariin agarteesim jettee ilaalti isaan agarre. Haya. Isaan nama lama inni tokko bishaan dhugee qawwee lafa kaa'ee bishaan dhugeeti. Bishaan dhugee qawwee tan harka kanaan hin qabbu jee jiidha kan akkanatti haqatee qawwee lafaa fuudhee deemee jaan qawwee ofii tan. Kuni nama ajjeesuu jettee adaara akkasitti dubbatti. Maaliif boona jechuudha qawwee tana jiidhaan of duraan qabu jeeti harka ofii goffatee qawwee lafaa fudhate. Kuni nama hamma sadarkaa san dabarree nuyi mul'atu kana dabarrutti wawnu godhu. Mee amma fakkeenyaaf ijoolleen kaleessa qabamte ija biyya teenya juunan danda'an ofii kiyya. Wajjinillee taa'ee argee wajjinillee haasonnee nan beeka. Garii isaanii ija kaleessa hin qabamanii qabamuuf ijaame wanni tokko wanni hojjetamee jira biyya teenya gubbatti isaan nyaadhame. Inuu hunna fideete mukaddacha'ee Facebook marraa fi ijee ammoo garee maratti iyyuu malee wanni tokko wanni godhamu hin jiru. Tooftaan tokko wanni godhamus hin jiru. Yoo gara baqaa taate malee kun nurraa dhaabbatuu qaba. Kun nurraa hafuu qaba. Ilmi garaan aaree akkuma jenne waan akkanaa kana isii ammati qawwee mul'isuuf jedha kun nurraa dhaabbatuu qaba. Qawween teenya waa hojjetuu qabdi malee mul'atuu hin qabdu. Hayyee galatoomi ulfaadhu waan bareedaa kaaftee ammas immoo asuma immoo aktiivistoota Oromootii fi Affaar jedduuti ibidda buqqisanii jiranii yoo laallu atilleen haga tokko dubbisuun abduu jedheen abdii qaba. Akka waan warri godinaa kun barreessee isaanitti kennuu tokko fakkaatti dubbii yookaan waan kana hordofnutti ibiddatu deemaa jira. Namoonni yeroo ammaa kana diyeetii walirratti daddarbuutu godinaa kun barreessee isaanitti kennuu tokko fakkaatti dubbii yookaan waan kana hordofnutti. Ibiddatu deemaa jira. Namoonni yeroo ammaa kana diyeetii walirratti daddarbuutu irra baay'ataa jira. Yani ajandaa biyyuma keessa ta'anii laali warra biyya alaa jirus ta'e biyya keessa jirus ta'e ajandaa hedduutu deemaa jira jechuun walitti daddarbannaa jira. Wanti kun immoo kamtuu irra dammaqina qabaa fi kamtuu irra onnee qaba waan jiru akka waan nama saaxilu tokko natti fakkaate yeroon hubadhu. Warrumti ammaa biyya keessatti qabaman kunilleen sababa kana nun arrabsinaa waan kana nurratti ololongeessinaa waan jedhan kana yeroo hedduu walitti daddarban. Egaa warroonni Affaaroota ammaa akka arraba adda addaatiin Oromoo kan kana uummanni keenya maal gochuu qaba kana ajandaa uumamee kana callisee bira darbee dalagaa isaa itti fufuu qaba moo ofirraa arrabsee deebisuu qaba jetta akka keessatti Muhammad. Ani akka ofii kiyyaa ta'utti nama jibban tokko waan isaan kaasan. Nama jibbitu hin baqattaa yoo dandeesse hin lolta malee waan isaa olii gadi gargashite wanni haasottu irraan jiru gabaabumatti. Wanni ol baaneetuma waa arrabsu kun waa nu godhu qabu silaa namni waa dubbate namni aari tokko waa inuma dubbataa ta'u malee kun bu'aa nu qabu. Uummanni keenya gadi fageessee gadi of miladhu tokkoon keenya jechuudha. Gadi kee of fageessee waan darbe laalee waan kee jiru laalee lafa dhiphatutti jiru sana laalee haasa'ee ho'aa mari'atuu qaba malee ni bahee wal arrabsuu ammoo uummata Affaar arrabsuu isaan nuti barreessu kana tooftaa meeqaatamtu jira. Namni tokko si tuqee waan si kee jiru laala. Diinni hoggaa si cabsuu barbaade si tuqeeti sitti dhiyaateeti si laala jechuudha waan si keessaa bahu. Dubbiin ani dubbadhe kanarraa amma namni yoo silleen qaqqabuu dhabaatee nama sitti dhiyaatuun si tuqsiisee si laala. Naam diin keessatti sirratti hojjeteeti si laala bakka jirtu. Jabina keetii fi laafina kan kee si laala jechuudha. Kuni kana inni Affariitis inni kuni haani akka kiyyatti dhuguma uummanni keenya seeroo dhufetti ofirraa deebisuttis jira duuttis jira kun immoo walumaa galatti nurraa kan dhaabbatuun sirni miliikii kun buqqa'uudha. Oromoon kanatti fuulleffatuu qaba. Oromoon walumaa galatti lafaa ka'ee ofirraa fonqolchuu qofa. Gaafsani Oromoon hargalfatee boo'icha oolan jaangama kiyyan tanuma kan inni argutti jiru. Naam rabbiin dhugaa haa godhu inshallah. Gama kutaalee Oromiyaa yaadachuun dirqama achi deebina. Akka waan hirriilleen gar fuula duraa kanatti yaamamee jiru tokkotti haasa'ama dubbiin jabina bira dabarteerti. Ilma namaa ajjeesanii bineensa nyaachisuu jira.
haada ilmaan afurii ajjeesuu jira. Intala durbaa barattu ka barattu kan waan takka keessa hin jirre barnoota malee fuudhanii ajjeesanii jira. Waa hedduu jira lakkoofnee finnu namana. Egaa wanti kuni as konkolaataa jira. Egaa as konkolaataa jira wanti jedhu kana wanti deemaa jiru kun tana dura wayi Boorana wayi Wallagga jennee iyyaa turre wanni achirratti deemaa jiru gocha suukanneessa jira. Egaa wanti kun as tirataa jira har'a kaleessa magaalaa Finfinnee walakkaatti yengada ba'aa Oromiyaatti wanti akkasitti osoo uummanni Wallaggaa nuuf dirmadhaa yaa Oromoo nu quba qabaadhaa mootummaan kun labsi nurra kaa'e nu fixaa jira mana keessa nu gubaa jira osoo jedhuuti wanni kun hafee jira. Egaa mee kanuma wal qabsiiti. Egaa qaamni keenya kun qubii tokko yoo nurraa cite filaan ni beekna. Yoo qubii tokko madaa'e dhukkubaan qabame maanna dhibe jedhanii dhiisuun hin taatu waan inni rakkoo nurraan gahaa jiru ni arga. Kanuma wal qabsiiti mee Muhammad ummanni keenya akka kibbaantuutti dammaqina akkamtuurraa eegama. Warri biyya keessaa biyya alaarraa maal eeguu dhiisee biyya keessatti tarkaanfii akkam godhuu qaba yoo waalleen godhuudhaaf akkamitti dammaqina uumatuu qaba matamasaa kan akkamitti amansiisuu qaba. Warri biyya alaa immoo osoo feesbuuk kanarraa qofa wacuu hin taane gattaa'ee obboleessa isaa ahalii isaa akkamitti gar fuula duraatiif qopheessuu qabamee kanarratti aga dandeesse as darbadhu. Hayyee dhugaa keetii gaafa Wallaggi akkasitti dubbatu gaafa Wallaggi akkasitti jijjiiramni kun hin dhufne jedhee gaafa midiyaan Jawaar fa'aan dhaqanii Baqqalee Garbaa fa'aan dhaqanii dubbatan sana agartee Oromoon sila hamma tokko woma sanirrallee waan hubatu qaba garuun hubanne karaa adda addaa Oromoon faca'ee dhama'ee Oromoon hedduun nama laala malee waa sirna laalu fakkeenya fo'atti ol baatee har'a waa hedduu asootti namni suma kana deeggaraa maata makan kee kana qabee wirsaa waan si duuban ati deemtuun ergaa ati deemtuun si duuban achi dabarsee hin laalu warra Wallaggaa waggaa lama guutummaan ni keenya laalee kunoo akka namtichi maal jedhan bineensi na nyaatu jira hin dubbatinii jeessan tahee nu kee garagalee Gujii laalii Harargee laalii gola Oromiyaa guutuu keessatti faca'u jira wanni hafu hin jiru sigalee kuni dogongorree irra yeroo takka dogongorree kara kan dogongorsiis beekatu warmu beekaa jennuun suma akka eenyu kana nu dogongorsiisee haa ta'u ammaas dhumaatii tana Oromoo lafaa ka'ee yoo har'a Wallaggatti namni du'e asii quuqamee Oromoon waan birallee hodhabe innumti biiroo kee jirullee sabboonummaa kan qabaatu ta'e namni sabboonummaa ta'e hundi callisuu qabu waan biraa hodhabe boo waan biraa hoda dhabdee waa godhuu dadhabdee Oromoon hoggaa wanni jee mataa gadi qabattee deemuu qabdi sirraa mul'atuu qabdi dhukkubinni kuni Oromoon hundi isaatu ija takka wallaalee waan xixinnoo waan amma diinni nu darbee kubbaa godhannee ittiin taphannu tana no akkuma amma Oromoon bilisummaaf hojjetu kana warri budiyoo ta'e kuni kana caalaa maallaqaan taanaan mootummaa waraanaan taanaan nurratti hojjetan jecha nama bituun taanaan nu keessatti waa hedduu hojjetan isaan kana Oromoon amma dandahe dammaquu qaba rakkinni achii suni rakkina kijibuu qaba inni biyya keessaa yoo hiriirri kun warra uumamu mul'atallee hin beeku biyya faranjii keessattis uumamu mul'ata biyyuma irratti kan sagaleen dhagahamu silaa dhumaatiin hin oolu koronaa nu fixuuf deema wayyaaneen ammoo nama sana gahaa nama biyyaa bata'u nyaatutti jirti jumlamaan namni du'a ishii koronaallee ofirraa deebisuu dadhabne du'a ishii mootummaan obbudiyoodhaan ufit ofirraa deebisuun dirqama Oromoon karaa lama dhumurra karaa takka dhukkubumti akkuma addunyaatti nu haafitu malee wanni mana ofitti du'uuf hin jiru gadi ba'ee hulaa duratti illee duudha dinqarratti du'uun qabu Oromoon warri biyya alaa wanni darbe kun isa gaha fakkeenyaaf kun miidiyaa jala horiine kun abaluu kana dhaaba kana jennee horiine ummata biyyaa dhamaafne warra biyya taa'ee wan as laalu akka ofirratti hin hirkanne godhu jirraahu sigalee kana dhaabbatuu qaba warri biyya alaa wanni godhuu qabu sagalee tahuu takka yoo dandahame qabeenya qaburraa bakka barbaachisu nama madaa'e bira qaqqabu bakka barbaachisu meeshaan hoo kan barbaachisu meeshaa bituu sigalee
Uummatni lamaan wanni nurraa jeequ wanni biraan jiru sagalee tahuu fi qabeenya qabnuun nama bira dhaabbatu wanni biyya alaa qabsoon biyya alaa keessa jiru. Nama immoo nama tokko ni kajuu jirru sirna mootummaan deemu kanaan jenna malee nama tokkotti wanni nu aarsin jiru dhiiroo. Obboleessi keessin bitama, keetisin bitama, garaaf hojjeta, inni kun wallaalaaf hojjeta. Sigalee kana laaluun qabna. Hayyee kanumaa ani kaniin wanni nani jiru nama biyya alaa jiruun yaa ilmaan Oromoo biyya Faranjii jiraatte, biyya Arabaa jiraatte, qabsoon ati qabsootu uummata keenya doomsuu dhamaasuu osoo hin taane uummata keenya gargaaruu sagalee tahuu fi maallaqa qabdu nama madaahe nama rakkate bira dhaabbatu wanni biyya alaa nurraa eegamu tanuma yaa warra biyya keessa diina yoonti waa godhuu dadhabdan irraa usuu wajjin deemuu dhabu itti soomuu Oromoon lafaa ka'ee akka bara lama darbe san duratti hojjetuu qabaan jaali kan gabaabsetu. Hayyee galatoomi ulfaadoo ergaa jajjabduu nuuf dabarsite. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenya ergaan keenya gamaa obboleessa keenyaatiin nuuf darbe kana fakkaata inshaallah. Egaa gorsa kanarraa waa hedduu hubatanii isinillee warri biyya alaa jirtan intarneeta dhibbaan guutanii asirratti Facebook marratti gubuu osoo hin taane obboleeyyan keessan ilmaan adeerra keessanii fira keessan dammaqsuu fi jajjabeessuu halkanii guyyaa dammaqina uumuufiin barbaachisaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabamaa ture kan si waliin ture aan obboleessa keessan Muhee Callaadha. Gama waraabbii kaameraatiin obboleessa keenya egaa Ibrahim Aliyyi inshallah haga keessummoota biraatiin qabannee walitti deebinutti ammallee egaa madda nageenya hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa hangasittuu nagaan nuuf jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.